Raajii Israafil Damisee jedhama namni hin beekne hin jiru. Sirba Teedii Afroo kanas kana jechuudhaanii gatii dhabsiise yookaan fannifamuu fi du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa keessa turre. Egaan dhugaan asitti nuti barru tokko ni jiraata. Waa'ee fannifamuu akka nuti hubachuu dandeenyu inni guddaan Hafuurri Qulqulluun nu ibsedha. Kan biraan immoo saayinsiin maal jedhaa waan jedhu karaa qorattoonni yookaan beektonni macaafa qulqulluu ibsaniini iccitii ajaa'ibaa tokkoon isinitti hima. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo bilibanaa gochuu hin dagatinaa. Kanas viidiyoo kan biraatiin deebiinee dhufne jirra. Jaallatamtoota hordoftoota keenyaa viidiyoo kana yoo jaallattanii laayikii godhaa akkasumas immoo yaada keessan kaa'uu hin dagatinaa. Dhuma irrattis namoota yookaan hiriyootaa fi shiirii gochuudhaanii nu waliin ta'a isinii jenna. Egaan hordoftoota keenya jaallatamoo jalqaba irratti gaaffii macaafa qulqulluu isiniif dhiyeessinaa. Ergamoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaatii kan gooftaan irra caalmaatti jaallatu eenyudha? Irran deebi'aa. Ergamoota gooftaa keessaatii yookaan ergamoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 12 jiran keessaatii caalatti kan inni irra jaallatu eenyudha? Deebii keessan koomentii irratti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Gara odeeffannoo gaggabaabootti ceenaa. Raajii Israafil Damisee jedhama namni hin beekne hin jiru. Baay'een keessan ni beektu. Akkana jechuudhaan sirbii maal akka ta'e himan. Sirba jechuun marziidhaa dammaan koolame jechuudha jedhe. Biyya keef sirbitee yookaan jaalallee keef akkasumas uumame kamiifuu yoo sirbitee hundeen isaa qulqulluu waan hin taaneef sirbi kan seexanaatii jedhe. Yeroon kun yeroo itti sirbinu otoo hin taane yeroo itti gara uumaa keenyaatti deebinudha. Akkasumas barri kun bara Itoophiyaan harka ishee gara waaqaatti ol kaastudha malee bara hafuurri sobaa fi sirba biyya keenyatti ol ka'u mitii jedhe. Sirba Teedii Afroo kanas kana jechuudhaanii gatii dhabsiise. Israafeel akkuma inni jedhee biyya keef sirbitee jaalallee keef sirbitee walumaa galatti sirbi cubbuudha. Kanumaa fi yeroodhaan maladhu eenyuuf akka sirbituu fi sirbaa jirtus gaafadhu. Eenyuun illee haa ta'u gaafa inni waan dhugaa dubbate yookaan dubbatu dubbiin kun dhugaadhaa waan ta'eef jennee wal jajjabeessuun gaariidha. Jaallatamtoota keenya hordoftoota keenya egaan akkuma beekamu iddoo kana fannifamuu fi du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa keessa turre. Egaan dhugaan asitti nuti barru kana fannifamuu fi du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa keessa turre. Egaan dhugaan asitti nuti barru tokko ni jiraata. Waa'ee fannifamuu akka nuti hubachuu dandeenyu inni guddaan Hafuurri Qulqulluun nu ibsedha. Kan biraan immoo saayinsiin maal jedhaa waan jedhu karaa qorattoonni yookaan beektonni macaafa qulqulluu ibsaniini iccitii ajaa'ibaa tokkoon isinitti hima. Kun kutaa tokkoffaa saayinsii fannifamuu Yesuus. Duraan dursee Yesuus haalli qaama isaatii baay'ee gaarii akka turee fi hubachuun barbaachisaadha. Ogummaa muka soofuutiin ogummaa humnaa irratti hirmaateera. Dabalataanis tajaajila isaa baay'ee miilla isaatiin mandaroota gara mandarootaatti deemuudhaan tajaajilaa dabarseera. Dandeettiin qaama isaa fi humni isaa haala gaariin ijaaramee akka ture hubachuun nama hin rakkisu. Kana hubannaan hammam akka inni dhiphatee ifaadha. Daramni kun nama haalli qaama isaa gaarii ture irraa akkas erga cabsuu danda'ee gocha sukkanneessaa ta'uu mala jechuudha. Irbaata Faasikaa booda Yesuus bartoota isaa fudhatee kadhachuuf gara Geetsamaanii deeme. Yeroo dhiphatee kadhataa ture Yesuus dafqa dhiigaan makaa dafqe. Haalli fayyaa isaa deddeebi'ee hin mul'anne kan heemaatoohidroos jedhamu kan jiru yoo ta'u innis ujummoon dhiigaa kaapilarii xannacha dafqaa sooruu inni yeroo caccabu kan uumamudha. Dhiigni ujummoolee keessaa ba'u dafqa waliin walitti makama. Kanaaf qaamni namaa copha dhiigaa dafqa. Haalli kun dhiphina sammuu yookaan yaaddoo guddaa irraa kan maddudha. Haala Yesuus kadhata isaa keessatti lubbuun koo hamma du'aatti baay'ee gadditee Maatiyos 26:38 irratti jedhee ibsedha. Dhibeen dhiigaa yookaan heemaatoohidroosis kun gogaan akka lallaafu waan godhuuf
haalli qaama Yesuus hammaataa akka ta'u godha. Yesuus Philaaxoos irraa gara Heroodis irraa immoo gara Philaaxoositti yeroo deddeebi'ee tilmaamaan kiiloomeetira 4 deeme. Inni hin rafne itti qoosameeraa, reebameeras. Luqaas 22:63 kaasee hanga 65. Kana malees gogaan isaa dhibee dhiigaa heemaatoohedroosis irraa kan ka'e lallaafaa ta'ee hafa. Haalli qaama isaa hammaataa deema. Philaaxoos Yesuus fannifamuu isaa dura akka seera Roomaatti akka barbaadametti akka reebamu ajaje. Akka aadaa yeroo sanaatti himatamaan qullaa isaa dhaabbata. Reebichi immoo mataa yookaan gatiittii irraa kaasee hanga miillaatti of keessatti qabatee jira. Qacceen isaan ittiin reeban sun gogaa qaama namaa quncisuu hedduu of keessaa qaba ture. Gidduu gogaa qaama namaa quncisu sanaa kubbaa sibiilaa yookaan sibiila boca geengoo qabu kan gogaa namaa kukkutee sirriitti gad fageenyaan madeessu danda'utu jira. Kana malees lafeen hoolaa fiixee tokkoon gogaa namaa quncisuu sana irratti maxxanii jira. Lafeen kun gogaa Yesuus wajjin yeroo wal quunnamuu maashaalee isaa keessaa qotee foon isaa cicciree lafee jala jiruu bakkeetti baasa. Reebichi gogaa dugda Yesuus kirrii dheeraa kan fakkaatu godhee dhiisa. Yeroo kanatti dhiiga baay'ina guddaa qabu dhabee jira. Kunis dhiibbaa dhiigaa isaa akka gadi bu'uu fi rifachuu hamaa keessa akka galchu beekamaadha. Qaamni namaa madaallii dhabuu kan akka baay'inni dhiigaa hir'achuu sirreessuuf in yaala. Kanaaf dheebuun Yesuus deebii uumamaa qaamni isaa gidiraa yookaan dararama isaaf kennudha. Yohaannis 19:28. Utuu bishaan dhugee baay'inni dhiiga isaa in dabala ture. Loltoonni Roomaa gonfoo qoraattii mataa isaa irraa uffata bildiimaa dugda isaa irra kaa'an. Maatewos 27:28-29. Uffatichi dhiigni akka dhangala'u dhaabuuf gargaara. Yesuus dhiiga dabalataa akka hin dhaabne gargaara. Yesuusiin mataa isaa yeroo rurrukutan Maatewos 27:30 irratti qoraattiin gonfoo mataa isaa irra jiru gara qoraattii yeroo gadi dhiibamu baay'ee dhiiguu jalqaba. Qoraattiin kun narvii irrattis miidhaa geessisuu danda'a. Dhukkubbii cimaa gara fuula isaa fi morma isaa irratti gadi ni fida. Akkuma isatti qoosan loltoonni sun Yesuusitti tufuudhaan xiqqeessu. Maatewos 27:30. Uffata dugda Yesuus irraa cicciranii dhiigni haaraan akka jalqabu godhan. Haalli qaama Yesuus murteessaa ta'a. Bakka bu'iinsa malee dhiigni baay'een waan dhangala'eef Yesuus rifachuu hamaa keessa jiraachuun isaa shakkii hin qabu. Akka kanaan fannoo baachuun waan hin dandeenyeef Simoon namni biyya Qaariinaa fannoo baate. Maatewos 27:32. Fannifamuun kan jalqabame yookaan kalaqame warra Faarisiin dhaloota Kiristoos dura bara 300 hanga 400 gidduu ture. Du'a ilmaan namootaa kalaqame keessaa baay'ee isaa nama dhukkubsuu ta'uu hin oolu. Afaan Ingiliffaan jecha excruciating jedhu fannifamuu irraa kan argate yoo ta'u, bifa gidiraa yookaan dararaa suuta jedhuu fi baay'ee nama dhukkubsu ta'uu isaa beeksisee jira. Adabbiin isaa garboota hormaa warra kuttotaa fi yakkamtoota keessaa warra fokkisoo yookiin baay'ee hamoo ta'aniif qofaa kan kennamuu ture. Miidhamtoonni fannoo irratti mismaaraan dhahamaniiru. Haa ta'u malee fannoon Yesuus fannoo laatiin utoo hin taane fannoo ta'uu yookaan ta'uu hin oolu. Muka fannoo irraa kuteen ol dhaabbatu vertikaalii kan ta'e dhaabbataadhaan lafa keessatti hafa. Miidhamtoonni fannoo irratti mismaaraan dhahamaniiru. Haa ta'u malee fannoon Yesuus fannoo laatiin otoo hin taane fannoo ta'uu yookaan ta'uu hin oolu. Muka fannoo irraa kutaan ol dhaabbatu yookaan vertikaalii kan ta'e dhaabbataadhaan lafa keessatti hafa. Himatamaan yookaan namni fannifamuu kutaa muka fannoo isaa dalgaa yookaan horizontaal qofa baatee tulluu ol ba'a.
Gubbaa isaa dalgaa irratti mallattoon jira. Kunis dhaddachi sirnaa seera cabsuu isaatiin akka raawwatame agarsiisa. Dhimma Yesuus irratti kun mootii Yihuudotaatii. Luqaas 23:38 irratti kan jedhudha. Kutaa 2ffaa isaa yeroo itti aanu isiniif dhiyeessina.